sagantaa keenya masigaa fi itti fufee jira aadaa Oromoo kaduma lolaasaa jirra filaa yaa'een dhumu wareegama lubbuu hedduu gaafatee qabsoon bilisummaa sadarkaa kana gahee jennaan uummanni Oromoo walitti dhufeenya godhee aadaa sitte kanaan dura awwaalamee dhokatee kutaa adda addaatii ture. Handhuura Oromiyaa keessatti amma walitti dhufanii ijoolleen Oromoo ilmaan Oromoota agarsiisaa jiru. Edaanii Oromoon garaagara bahee jira. Kan kana fidullee Oromoo tokko taasisuu bilisummaa malee hin jiru jechuudhaan Alii Shabboo bilisummaan barbaadaa naadhaa biyyaashiseera bilisummaan barbaadaa jedhe gaachanaa feetoo qabatee taa'eera kun lootisan siniiqiyeeti. Oromiyaa Seenaa Gaarii Qabnaa nama barbaannu nagayuma seenaa yoo tuqammoo sansazauna ijoolleen Oromiyaa 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 Seenaa Gaarii Qabnaa nama barbaannu nagayuma seenaa yoo tuqammoo sansazauna ijoolleen Oromoo walii galee waan naman barbaannu haqa keenya malee wal sodaannu sodaachisu malee ayyotee magartu abbaan keeti jenna Nuti gadi gadinya amma kai ga su kirki yan babba sai kuma ba ku dande gurin amma ba ku jira